Akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbebeeti. Yoobsan argu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Eeyyega akkuma yeroo darbee barnoota sirna gadaa waliin ilaalaa turre. Har'a immoo boqonnaa salgaffaa, barannoo salgaffaa haadha yaa'aa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Eeyyega barnoonni keenya barnoota kutaa ja'affaati jechuudha. Barnoota kutaa ja'affaa keessatti boqonnaa tokko yookiin barannoo tokko kaasnee hanga barannoo 8ffaatti barannee dabarre jechuudha. Barannoo salgaffaa immoo har'a yaa'a gadaa jedha. Yaa'a gadaa jechuun mata duree isaa irraa gaafa ilaallu isheen kun haadha jechuun haadha siinqee yookiin immoo haadha hambaa ishee jettuu waliin kan wal qabattu taati. Haa taatuyyuu malee egaa yaa'a jechuun immoo sochii yookiin adeemsa bakka tokko bakka biraatti godaananii jila taasisan jechuudha. Isaan keessatti egaa akkuma warra dhiiraa dubartoonni maal godhu gahee bulchiinsa sirna gadaa keessatti jiloota yookiin immoo yaa'a garaagaraa maal godhu ni gaggeessu jechuudha. Yaa'a jechuun bakka tokko gara bakka biraatti deemanii kan isaan sochii taasisanii jechuudha. Kanaaf egaa shamarranis gahee isaanii ni qabaatu. Isaanis immoo gooroo godoomaa jedhama. Gooroo godoomaa gogeessa tokko keessatti egaa haati warraa abbaa gadaa gahee guddaa qabdi jechuudha. Iddoo garaagaraatti immoo maqaa garaagaraatiin beekamti. Fakkeenyaaf Boorana keessatti haadha yaa'aa yoo jedhamtu, Gujii keessatti immoo haadha boollaa jedhamti. Haadha yaa'aa, haadha boollaa jedhamti jechuudha. Haadha yaa'aa yookiin haadha boollaa jedhamteetu ni beekamte jechuudha. Kana malees haalli isaan jila gadaa keessatti gahee isaaniitti baatanis bifa adda addaa qabaata jechuudha. Sababni isaa immoo godinaalee Oromiyaa bal'oo keessatti haala adda addaatiin waan kabajamuu fi bakka sana keessatti maqaawwan adda addaa fi haala adda addaatiin waamamti jechuudha. Maal jenni Boorana keessatti haadha yaa'aa yoo jedhamtu, Gujii keessatti immoo haadha boollaa akka isheen jedhamtudha jechuudha. Kan biraan egaa gahee fi gaafatamummaa warra abbaa gadaa qabdu yaa'a qajeelchuudha. Yaa'a qajeelchuu yeroo jedhu yaa'aaf yookiin yoo sochii gara jilaatti deemamuuf jedhu yaa'a kanaaf nyaata kan qopheessu yookiin galaa kan qopheessitu haadha gadaadha. Sirna raawwatamuu qabu dhugaatii, booka, aannanii fi kan kana fakkaatan kan qopheessituu fi haadha warraasaati jechuudha. Yookiin haadha boollaa yookiin immoo haadha yaa'aa jedhamti jechuudha. Dubartoonni egaa gaggeessaan yookiin kan isaan ittiin hoogganaman abbaa gadaa waliin ta'uudhaan maal godhu wal harkaa fuudhiinsa baallii raawwachiisuu fi abbaa gadaatti kallacha hidhuu gahee isheeti jechuudha. Yaa'a kana keessatti gadaan guutuu taasisuudhaaf dubartiin dirqama abbaa gadaa bukkee jiraachuu qabdi jechuudha. Abbaa gadaa bukkeen jirtu taanaan abbaan gadaa sun aangoo argachuu hin danda'u yookiin baallii mallattoo aangoo fudhachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf isheen bira jiraatteetu maal gooti kallacha hidhuu fi kallacha morma isaa addatti kan isheen gootuu fi akkasuma ruufa hidhuu fi gahee ishee kan isheen baatudha jechuudha. Inni kunis tokko karaalee adda addaatiin immoo ammas ilaaluu dandeenya jechuudha. Kallattii isheen gahee baatu keessaa jechuudha. Gooroo godoomaa keessatti haati warraa abbaa gadaa gahee olaanaa qabdi. Abbaan gadaa erga gulantaa raboomaa seenee haadha warraa fuudheen booda yaa'a ofii walitti qabeetu gara araddaa jilaatti oofaa jechuudha yookiin waliin deemaa jechuudha. Sababni isaa haadha warraa hin qabu taanaan carraan inni rabooma keessa gahuyyuu rakkisaa ta'a jechuudha. Erga fuudheen booda immoo maal godha? Yaa'a gara ardaa jilaatti kan inni waliin godaanudha jechuudha. Yaa'a kana akka haadha taatee kan qajeelchitu immoo eenyudha jechuudha? Haadha warraa isaati jechuudha. Haadha isaa yookiin immoo gorsituusaa, babbareechituusaa jechuudha. Gahee haadha yaa'aa yookiin boollaa keessatti inni tokko dubartoota yaa'a keessa jiran hoogganuudha jechuudha. Abbaan gadaa yeroo dhiirota hoogganu isheen immoo maal goote jechuudha? Dubartoota akka ishee kan hooggantu yookiin kan marraatu kan kallattiitti agarsiistu haadha boollaa yookiin haadha yaa'aa jedhamti jechuudha. Dubartoonni yaa'a tokko keessatti dhaabbatan godaanan haadha warraa adulootaa, haadha warraa hayyootaa fi haadha warraa makkalootaa jedhamu. Warreen kuni warreen bulchiinsa sirna gadaa yookiin immoo murteessoo warreen ta'an jedhamanii warreen beekaman keessaa warreen duraate jechuudha. Eenyufaa? Warreen haadha warraa hayyootaa, haadha warraa adulootaa, makkalootaa warreen jedhaman kuni jechuudha. Dubartoota kanneen keessaa dhimma jilaa akkasumas walitti dhufeenya garaagaraa irratti immoo kan hooggantu haadha warraa abbaa gadaati jechuudha. Eenyuun shamarraniin dubartoota haadha warraa abbaa adulootaa, haadha warraa hayyootaa, haadha warraa makkalootaatiin kan hooggantu haadha boollaa yookiin haadha yaa'aa jechuudha. Kana malees gaheen haadha warraa abbaa gadaa jiloota dubartootaa raawwachiisudha.
qophii yookiin sagantaa yeroo shamarran dubartoonni gaggeeffatan kan hooggantu kan raawwachiiftu haadha yaa'aati jechuudha. Yeroo duroomaa keessatti immoo jilli dubartoonni yaa'a raawwatan inni ijoon immoo sirba ruudii jedhamu sirbuu jechuudha. Sirba ruudii jedhamu akka isaan sirban kan barsiistu yookiin kan gorsitu haadha yaa'aa yookiin haadha gadaatee jechuudha. Jila kanarratti dubartoonni mataa isaanii maal godhu? Dhadhaa dibatanii kan isaan achitti argaman yookiin kan isaan bakka sanatti argaman jechuudha. Dhiironni sirba okaa jedhamu kan isaan sirbanii, shamarran immoo yookiin dubartoonni immoo ruudii sirba jedhamu sirbuu sana kan hoogganu kan akka isaan sirban kan kakaasu kan barsiistu haadha gadaa yookiin immoo haadha yaa'aa yookiin haadha boollaa jedhamtee beekamte jechuudha. Inni kan biraan dhadhaa dibatanii kan isaan achitti argamanii akkasumas siinqee qabatanii gorfoo uffatanii karra duratti maal godhu hiriira galaniitu warra dhiiraa yookiin abbaa warraa isaanii fuuldura dhaabbachuun sirbuu jechuudha. Sababni isaa gammachuudhaan sirni kun akka inni bareedu akka inni miidhaguu fi dhiirota kakaasuudhaaf, dhiirota onnachiisuudhaaf, dhiirota wal hawwisiisuudhaaf jecha kana sirbamaa jechuudha. Kan qajeelchitu gaa haadha eenyuti? Haadha gadaa, abbaa gadaati jechuudha. Haadha warra abbaa gadaati yookiin dubartii haadha boollaa taate yookiin haadha yaa'aa kan taatetu sirna kana gaggeessiti jechuudha. Achi keessa gortee sirna kun akka inni raawwatamu, akka inni bareedu, akka inni miidhagu taasiste jechuudha. Warri kun lakunooti tokko mataa isaanii irratti maal dibataniiru? Dhadhaa dibataniiru. Mataa isaanii irra dhadhaatu jira. Mataan isaanii guutummaan dhadhaadhaan wanni ta'ee jira. Dhadhaa dibatanii jiru jechuudha. Isa booddee maal godhataniiru? Ammas harka isaaniitti kunoo wantoota hidhatamuu qabu yookiin hidhannoo godhataniiru. Siinqee qabatanii jiru. Kunoo addana kana hunda isaanii irratti mul'attu. Siinqee qabataniiru. Akkasuma wantoota isaan barbaachisu hundayyuu kunoo wanta gogaa horiirraa qophaa'ullee miidhaginaaf kan ta'u kunoo dugdatti illee laa kunoo waan akkasii baatanii jiru jechuudha. Harkarra illee ni jira addana kana sa'aatii harka irratti illee kun addana kana illee qabattee jirti jechuudha. Egaa kana hunda qabataniiti egaa sirna kana raawwatu fuulduratti sirba ruudii jedhamu kana sirbuufii jechuudha. Dhiirotaaf sirbuu. Kan biraan immoo yeroo abbaan gadaa jila adda addaaf bahu kallacha addatti hiitee kan gaggeessitu illee haadha yaa'aa yookiin haadha boollaati jechuudha. Kanaaf bareedina abbaa gadaa taateetu fayyaddi jechuudha. Eenyu dubartii yookiin haati boollaa kan jedhamtu jechuudha. Kanaan jiloota egaa abbaan gadaa jila adda addaaf kallacha kan hiitu kan gaggeessitu haadha warraa isaati jechuudha. Kallachi meeshaa maaliiti? Meeshaa ulfoo waan ta'eef inni immoo kabajadha jechuudha kallachi. Akkasuma nama waayyuu qofatu immoo namaafidha jechuudha. Nama qulqulluu jedhamu nama gaarimmaa yaadutu namaafidha. Maal? Kallacha jechuudha. Kallachi meeshaa ulfoo yookiin meeshaa kabaja sirna gadaa waan ta'eef jechuudha. Abbaan gadaaf kallacha hiitee eebbistee jilaan bobbaaftee jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo abbaan gadaa muudaa qaalluu dhibaayuu odaa buluuf jiloota biroo raawwachuuf kallacha kormaa hiitee fi gaggeessiti jechuudha. Kallacha kana morma isaa yookiin adda isaa irratti hiiteefitu gaggeessiti jechuudha. Kanaan sirna sana deemeetu kabajaan raawwatatee deebi'a jechuudha. Gara biraatiin immoo haati warra abbaa gadaa gaafa wal harkaa fuudhinsa baallii abbaa gadaa waliin sirnicha raawwatti jechuudha. Abbaa gadaa wajjin sirnicha kan ishee raawwattu baalliin kan inni fuudhamu namni haadha manaa hin qabne baallii fuudhuu hin danda'u yookiin biyya bulchuu hin danda'u. Uummata gaggeessuu hin danda'u. Sababni isaa jalqabni gaggeessummaa maatii irraa jalqaba waan ta'eef jechuudha. Nama kabajaa haadha warraa isaa eegee nama kabaja isaa eeggateetu baallii fuudhuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Sirna baallii fuudhuu raawwattee egaa guyyaa wal harkaa fuudhinsa baallii kan dubartoonni maal godhu? Iddoo sanatti argamanii haati warraa abbaa gadaa duraanii yookiin abbaa gadaa baallii fudhattuu fi kan duraa abbaa gadaa ture aangoo gadhiisuuf jedhu jechuudha. Kun haadha warraa abbaa gadaa haaraa yookiin immoo kan isa baallii fudhatuuf haadha warraa bokkuutii jechuudha. Kana ta'aniitu wal harkaa dabarsu jechuudha. Haadha warraa lamaan isaanii haadha warraa qabu. Abbaa manaa isaanii kabajaa walirraa yeroo fudhatan warri kunis dubartoonnis akkasuma walirraa fudhatu jechuudha. Yeroo kanatti egaa ardaa badhaasaa keessatti walitti dhufanii erga jila raawwataniitidha kan baallii raawwatu iddoo tokko bakka jila badhaasaa jedhamuttidha. Jila badhaasaa bakka jedhamu kanatti kan isaan sirna kana raawwatanii jechuudha. Erga raawwatanii booddee haadha warraa abbaa gadaa fuula ishee
Dammaan maal godhu? Dammaan tuqaniitu eebbisuu jechuudha. Damma jechuun mi'aawaa kan hundi jaallatu, kan namni martii fi bineensi hundillee jaallatu kanaafidha jechuudha. Kunis immoo jaalalaaf, hormaataaf akkasumas gadaan keessatti waan hunda nutti mi'eessi jedhaniitu waaqa kadhatu jechuudha. Waaqa kadhachuu argisiisa jechuudha. Damma adda isheetti dibuun jechuudha. Gama biraatiin immoo haati warra abbaa gadaa jalqaba gulantaa raboomaa keessatti haadha hambaa jedhamteetu beekamti. Haadha hambaa irraa gara haadha boollaa yookiin immoo haadha yaa'aatti darbite waan ta'eef jechuudha. Haadha hambaa jechuun haadha uummata hundaa jechuudha. Haadha hambaa jechuun haadha uummata hundaa, haadha boollaa yookiin haadha yaa'aas ni jedhamti jechuudha. Kanaaf kabaja ishee mi'aayinuuf jiraadhu nuuf kabaja abbaa warraa kabaji nuunis haa kabaju jedhameetu nu haa bulchu nu haa gaggeessu jedhameetu wal harkaa fudhama. Haati warra abbaa gadaa gulantaalee gadaa adda addaa keessatti gaheen isaan taphatan baay'eedha. Fakkeenyaaf gulantaa raabaa keessatti dubartoota raabatti miidhoo hidhuun, miidhoo yookiin immoo kan dugdatti hidhatamu jechuudha. Raabaatti miidhoo hidhuun kuusaa irraa gara raabaatti ceesistii. Kana malees dubartoonni gulantaa raabaa jala jila ajjimaa murachuu akka gaggeessan gochuun gara gulantaa dooriitti immoo ceesistii. Akkasuma haati warra abbaa gadaa jila guutimaalaa jedhamu gaggeessiti jechuudha. Guutimaalaa kan jedhamu sirna adda ta'e yookiin immoo sirna wal harkaa fuudhinsaa kana keessatti sirna guutimaalaa kan jedhamu illee ni gaggeessi jechuudha. Eenyu? Haati warraa abbaa gadaa jechuudha. Guutimaalaa kan jedhu kana keessatti jila yookiin immoo bakka gaggeessummaa dubartootaa gulantaa dooriirraa gara gadoomaatti ce'u isaan mirkaneessan inni maal jedhama? Guutimaalaa jedhama jechuudha. Guutimaalaa kan jedhamu illee haadha eenyutu gaggeessa jechuudha. Haadha warra abbaa gadaa jilaa gaggeeffatan keessatti jechuudha. Kanaatiin jilli kun kabajaa fi jaalala dubartootaaf qabullee as keessatti ni ibsa. Akkasuma aangoo dubartoonni illee dhiiraa waliin qaban illee ni ibsa, ni kabajaa jechuudha. Kanaani haati warra abbaa gadaa jilaa guutimaalaa gaggeessuudhaan dubartoota gulantaa dooriirraa gara gadoomaatti ce'uu isaanii kan isheen ittiin maal gootudha? Kan isheen ittiin mirkaneessituu fi guutimaalaa kan jedhamutu qophii yookiin sagantaa kanatu qophaa'aafii jechuudha. Kanaan sirna kana keessatti haati boollaa yookiin haati hambaa sirna kana kabajaan simattee jechuudha. Egaa inni biraani guutimaalaa jechuun sirna dubartiin ittiin gadoomtu jechuudha. Guutimaalaa jechuun sirna gadaa keessatti sirna dubartiin itti gadoomtu yookiin gulantaa kan biraatti ceetu jila guutimaalaa jedhama. Guutimaalli sibiila qal'aadha jechuudha. Sibiila qal'aa qabu yoo ta'etu kan maal ta'edha? Bareedina qabu lama gogaa kal'aan walitti hidhamee mataa irratti hidhamudha jechuudha. Gara fuulduraatti ni argina fakkii isaatiin jechuudha. Kuni maal jedhama? Sibiilli kuni guutimaalaa jedhama jechuudha. Jila guutimaalaa kanarratti sa'atu qalamaa. Sa'atu qalamaa. Sa'anni kan qalamuuf barri gadaa kun quufaaf gabbina akka qabu argisiisuuf. Guutimaalaa jalqabaa kan hidhatan immoo haadha warraa fagaa fi haadha warraa abbaa gadaati jechuudha. Faga yookiin gargaartota isaanii jechuudha. Itti aansuudhaan haati warraa abbaa gadaa dubartoota hafaniif guutimaalaa maal godhi? Hiitee gadoomsiti jechuudha. Warra hafanittis sirna kana hiiteetu gara gadoomaatti akka isaan ce'an taasiste. Sirni gadooma dubartootaa kun immoo jila hunda irratti maal ta'a jechuudha? Sirna hunda irratti kan hirmaatuuf kan kabajamaa ta'etu itti fufaa jechuudha. Guutimaalaan sirna dubartoonni dooriirraa gara gadoomaatti ce'an guutimaalaa akka jedhamu sagantaa qophaa'uufidha jechuudha. Sirni gadoomaa dubartootaa kun jila hundarratti walqixxummaan akka hirmaatan isaan taasisa. Shamarri hundi walqixxeedha jedhameetu beekama. Kunis dubartoonni akkuma warra dhiiraa kan gadooman ta'uu argisiisaa jechuudha. Kunooti fakkiidhaan kan ilaallu yookiin guutimaalaa kan jedhamu sibiila qal'aa bareedaa kan gosa sibiilarraa ijaarame yookiin immoo hiddaan walitti hidhamee kabajaan kan inni jiraatu yookiin immoo kan inni walitti darbu ta'etu kan gargaaru kun maal jedhama? Guutimaalaa jedhama jechuudha. Guutimaalaa jechuun kunuutti adda kanatti maal ta'ee jira jechuudha. Haala inni ittiin kabajisaa kun adda kanarraa argaartu yoo ta'e mataa irratti hidhaa lamaan hiiteetti hidhaan tokko kunuuti hidhaan tokko immoo kunuuti jechuudha. Hidhaa lamaan maal ta'a? Hidda lamaa walitti hidhameetu sibiilli kun sibiila bareedaa ammaaf fagoorra jiraa yoo mul'atu mataa isaaniitti hiitiifitu dooriirraa gara gadamoojiitti maal gooti? Ceesiftiini jechuudha. Eenyutu? Haati hambaa yookiin haati gadaa isheen taatee jirtu kun sirna guutimaalaa yookiin jila guutimaalaa qophaa'e irratti yookiin sagantaa guutimaalaa jedhamu qophaa'e kanarratti kan isheen hojjettuufidha jechuudha. Inni taansee jiru maqbaasaa jedhama. Jila maqbaasaa yookiin sagantaa maqaan itti moggaafamudha jechuudha. Jila maqaan itti moggaafamu kuni jila maqbaasii yeroo jedhamu
jila maqbaasii kan daa'immanii yookiin kan dabballee irras ni jira akkasuma kan warra kaan irrattis. Haati warra abbaa gadaa ijoollee ijoollee shamarranii maqaa baasti jechuudha. Ijoollee shamarranii maqaa baasti. Shamarranii maqaan yoo ba'u haati warraa abbaa gadaa maal gooti? Biqiltuu udoo jedhamu rifeensa mataa shamarree irratti maal gooti? Haxaa fi intalaaf maqaa baasanaaf dhaga'aa jetti jechuudha. Biqiltuun kun egaa naannolee Gujii Boorana keessatti kan beekamudha. Biqiltuu uddoo jedhamu rifeensa mataa shamarree kanarratti maal gooti? Haxooftiifi jechuudha. Itti dibdiifi jechuudha. Kanneen akka bifa gu'aa soosillaa jedhamee naannoo Harariifaatti kan beekamu jechuudha. Waan akka sanaatti uddoo kan jedhamu sana mataa isheetti dibdiifi booddee maal jettiini hawaasa shamarran bakka sana jiraniin intalaaf maqaa baasaa naaf dhaga'aa jettiin jechuudha. Namichi namoonni achi jiranis maal jedhu? Intalli siif haa dhageessu, haadhaa fi abbaa haa jaarfattu, haa kabajju yookiin haa dulloonfattu, moona bal'oo haa dhaqxu. Moona bal'oo jechuun mooraa bal'aa yookiin dallaa bal'aa bakka horiin hortu, bakka eebbaa, bakka quufaa haa dhaqxu jechuudhaan eebbisuudhaan jilli xumuramaa jechuudha. Kana booda maqaan baheef sun mirkaneessuuf gooti dhaabamee jalatti maal ta'a? Jibicha gubbisaa qalaniifitu sirna kana raawwatanii darbu jechuudha. Maqbaasii kana keessatti jechuudha. Sirni kun hundi isaayyuu sirna kabajaa waan ta'eef jechuudha. Erga maqaan mogga'ee fi booddee maal godhu jechuudha? Qootii dhaabamaa jechuudha. Qootii kan jedhamu dhaabameefiitu sirni kun maal gooti? Itti fufti jechuudha. Sirni kun itti fuftee qootii kan jedhamu dhaabameef jalatti jibicha maal godhu? Gubbisaa qalanii fi jibicha gubbisaa jechuun maal jechuudha? Ilmaaf intala maqaan baheef qalamuu jechuudha. Jibicha gubbisaa jechuun jibicha ilmaaf intala maqaan baheef qalamu. Haala kanaan jilli maqbaasaa maal godhaa ni xumuramaa jechuudha. Erga sangaa'uun qalamee booddee. Sirna gadaa keessatti haati warra abbaa gadaa ga'een olaanoo ta'an garaagaraa kan ishee qabdu keessaas kanneen akka warra ishee waliin ta'uun jiloota adda addaa gaggeessuu. Sagantaan yeroo gaggeeffamu sagantaa jila maqbaasii, jila guzmaalaa yeroo gaggeeffamu faana deemteetu maal goote jechuudha. Yaa dubartootaa keessaa isaanii waliin kan isheen gaggeessitu jechuudha. Obbolummaan hoogganuu fi kanneen kana fakkaatan illee maal gooti? Raawwachuuf gahee ishee kan isheen baatudha jechuudha. Gabaabumatti abbaa gadaa fi haadha yaa'aa yookiin haadha boollaa jechuun maqaa aangoo isaaniiti jechuudha. Maqaa aangoo eenyuu? Dubartiidhaa fi abbaa gadaaf kabajaan baheef yookiin maqaa aangoon yookiin baalliin mana isaanii jiruuf mogga'e maal jedhamu jechuudha? Haadha yaa'aa yookiin haadha boollaa yookiin abbaa gadaa jedhamanitu maqaa aangoo isaaniiti jechuudha. Inni kun kan kabajaa, kan jaalalaa hawaasa biratti ittiin beekaman ta'etu itti fufaafi jechuudha. Kanaaf sirna gadaa keessatti yaa'aa yookiin haadha yaa'aa jechuun haadha abbaa warraa abbaa gadaa kan taate jala jirtu haadha yaa'aa yookiin haadha boollaa yookiin immoo haadha hambaa jenneetu kan beeknudha jechuudha. Haadha hambaa yookiin haadha boollaa, haadha yaa'aa jechuun haadha uummataa, haadha hawaasa bal'aa jechuudha. Hawaasa bal'aa bulchuu waan ta'eef haadha nama hundaa taate tajaajilti jechuudha. Isa keessatti egaa jiloonni gaggeeffaman jila maqbaasii fi jila guzmaalaa dooriirraa gara gadoomaatti yeroo ce'uuf jedhan kan keessatti sirni sun raawwatamuu fi guzmaalaa jechuun immoo sibiila qalloo bareedduu hidda lamaan hidhamtee kan haati hambaa yookiin haati yaa'aa dubartoota dooriirraa gara gadoomaatti darbuuf jedhaniif mataatti hiitu guzmaalaa jedhama. Jila yookiin sagantaan qophaa'ee achitti gaggeeffama. Itti aansee jila maqbaasiidha. Jila maqbaasii ijoollotaaf haati gadaa fi shamarran achitti dhaqanii kan isaan argamanii maqaa baasanii fi jechuudha. Yoo isinitti tole laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa.